Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota teenya. Egaa nama tokko yoo dirqama moobaayila isaatiin isa hordofuu ka barbaadu taate jechuudha. Appilikeeshinii tokkicha kana qofa moobaayila isaati irratti buufta jechuudha. Sana booda maal goota? Appilikeeshinicha kana moobaayila isaati irratti akka inni hin agarreef appilikeeshinicha kana edit goonee achi moobaayiluma isaa keessatti dho'istee yeroo dheeraa tursiisuu dandeenya jechuudha. Sana booda jechuudha appilikeeshinichi kuni WhatsApp isaa, Telegram isaatii fi Imo isaa yeroo takkatti xalafuu danda'a jechuudha. Kanaafuu appilikeeshinii kana waan baraadhaaf itti fayyadamuun dhorkadha jechuudha. Egaa akkamitti akka edit godhamuu fi appilikeeshinii kana akkamitti akka buufattanii fi akkamitti akka moobaayilii nama tokkooti irratti dhoksuun danda'amu isin agarsiisaa. Egaa viidiyoo tana hanga dhumaatitti xumuraa isiniin jedha. Appilikeeshinicha kana argachuuf yookaan appilikeeshinicha kana buusuudhaaf maal gootan direct asumaan gara Play Store keenyaa deemna jechuudha. Sana booda Play Store keenna haala kanaan erga dhaqne maal goona gama gubbaa irratti jechuudha. Kunoo SMS forwarder jennee barreessina jechuudha. Haala kanaan barreessine search goona jechuudha. Sana booda kunoo appilikeeshinichi gama gubbaa irratti nu dhufee jira jechuudha. Kanaafuu appilikeeshinicha kana download godhanna jechuudha. Haala kanaan gadi tuutanii download gootan jechuudha. Ani buusee moobaayila kiyya irraa qaba waan ta'eef yeroo lama buusuun nan barbaachisu jechuudha. Sana booda mee appilikeeshinicha gama keessatti deebine ilaalla jechuudha. Kunoo appilikeeshinichi isa kana jechuudha. Kunoo appilikeeshinichi isa kana jechuudha. Kanaafuu haala kanaan appilikeeshinicha buufattan jechuudha. Kan buuftan moobaayila keessan irratti osoo hin taane moobaayila nama hordofuu barbaadanii sana irratti buuftan jechuudha. Haala kanaan sana booda dhuma irratti jechuudha. Akkamitti appilikeeshinicha kana asirraa asuma keessatti moobaayila nama kanaa kana irratti moobaayila nama irratti buufnee moobaayila san irratti dho'isuu akka dandeenyu tartiiban isin agarsiisa jechuudha. Dhuma irratti jechuudha. Kanaafuu mee amma appilikeeshinichi akkamitti akka seetaap godhamu yookaan akkamitti haala kamiin akka guutamu isin agarsiisa. Hanga dhumaatti isin hordofa. Egaa appilikeeshinicha kana erga buuftanii maal gootan yeroo takka gadi tuutan jechuudha. Sana booda haala kanaan nu dhufa. Maal goona? Okay, tangettanii yeroo takka gadi tuu'ina jechuudha. Egaa haala kanaan question jedha. Kanaafuu questioniin kun appii kana waan hin taaneef akka itti fayyadamnu nu hayyamu jechuudha. Kanaafuu waan hin taaneef itti hin fayyadamina jedha. Akkasuma isinis immoo waan hin taaneef gocha badaa ittiin hojjechuun hin barbaachisu jechuudha. Kanaafuu haala kanaan erga dhufee booda maal gootan gama gadhaan turratti jechuudha. Okay, tangettanii yeroo takka gadi tuu'ina jechuudha. Sana booda haala kanaan yoo dhufe maal goona gama gadhaan turratti mallattoo magariisa sarara magariisa kanarra gattuu godhan next goona jechuudha. Haala kanaan ammas next gootan jechuudha. Hanga dhumaatti next kan jedhuu fi dan gootan jechuudha. Sana booda haala kanaan nu dhufe jechuudha. Egaa haala kanaan nu dhufe maal goona mallattoo ida'u tana yeroo takka gadi tuu'ina jechuudha. Sana booda allahu tangettana yeroo takka gadi tuu'ina jechuudha. Ammas allahu goona jechuudha. Kanaafuu haala kanaan amma dhufee jira jechuudha. Egaa haala kanaan dhufee maal goona amma filteri gada add filters jedha. Amma filterii kana itti goona jechuudha. Tokkoffaa SMS kan jedhu kanaa fi notification jedha. Kanaafuu SMS fi notification illee itti goona jechuudha. SMS kana yoo irratti goone lakkoofsa keenya irratti goona. Maaliif lakkoofsa keenya kana irratti messaging moobaayila kana irratti boo lakkoofsa keenya irratti nu dhufa jechuudha. Kanaafuu akka SMS nu dhufa lakkoofsa keenya itti goona jechuudha. Akkasuma immoo notification immoo Gmail keenya irratti goona jechuudha. Kanaafuu akkamitti akka kun walumaan laala. Kanaafuu mee amma SMS irra eegalla. Kanaafuu SMS kan jedhu kana yeroo takka gadi tuu'ina jechuudha. Kanaafuu amma maal gootan lakkoofsa keessan koodii naannoo jirtanii yookaan biyya jirtanii wajjin dursa koodii itti gootanii duuban lakkoofsa keessan irratti guutan jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Erga guuttanii booda gama gubbaatti irra jechuudha save tan jettanii yeroo takka gadi tuu'ina jechuudha. Haala kanaan nu dhufa maal goona allahu tangettanii yeroo takka gadi tuu'ina jechuudha. Ammas allahu goona jechuudha. Ammas allahu goona. Dhuma irratti okay tangettanii yeroo takka gadi tuu'ine haala kanaan tuu'ine sana booda kunoo haala kanaan dhufa jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi irratti akka sii dhufuu barbaaddu lakkoofsi messaging akka irratti sii dhufuu barbaaddu isa kanaa jedhee nu gaafata jechuudha. Kanaafuu tolee yoo jenneen okay goona jechuudha. Egaa amma filterii tokko goonee jirra. Itti aansuudhaan amma mootu ammas jechuudha gama gadhaantu kanarratti mallattoo ida'u tana yeroo takka gadi tuu'ina jechuudha. Sana booda reefu SMS goonee jirra jechuudha. Amma mootu notification goona jechuudha. Notification kana yoo irratti ka goonu taate jechuudha. Notification Gmail keenya irratti goona jechuudha. Gmail keenya yoo irratti goone notification moobaayila isaatirra jiru. Facebook ta'e WhatsApp, Telegram walumaa galatti wanti inni moobaayila isaatti irratti fayyadamu guutumatti notification Gmail keenya irratti nu dhufa jechuudha. Kanaafuu notification kana Gmail keenya yoo itti goone baay'ee bareedaadha. Kanaafuu isii tana yeroo takka gadi tuu'ina jechuudha. Haala kana yoo dhufe maal goona notification akka guutumaan guututtuu nu bira dhufuuf Gmail keenya irratti goona jechuudha. Ka qopheeffannee qabannee dhufne sana jechuudha.
sana booda maal gootan ammas gama gubbaatirra seef tan jettanii yeroo takka gadi tuqna jechuudha. Sana booda haala kanaan ammas permishinii gaafatee jira kanaafuu allow goona jechuudha. Amma haala kanaan erga dhufe maal goona kunoo hayyama nu gaafatee jira allow godhaa jedha kanaafuu amma SMS forwarder kan jedhu gama gadhaanu kana appii buufan irratti appii applicationii buufan irratti jechuudha. Isa kana yeroo takka gadi tuquudhaan gama gubbaa irratti kunoo allow tan jettanii yeroo takka gadi tuqna jechuudha. Sana booda hayyamnee fi jirra jechuudha. Kanaafuu amma of duuba deebina jechuudha. Haala kanaan nu dhufa jechuudha. Amma seetaap goona jechuudha. Amma Gmail keenya fi password qabannee dhufne sana Gmail fi password keenya asirratti seetaap goone irratti goona jechuudha. Kanaafuu maal goona nan kan jedhu irra jira gadi siisnee kan jidduu kan irratti jechuudha. Isii via Gmail app kan jettan yeroo takka gadi tuqna jechuudha. Sana booda maal goona haala kanaan erga dhufe amma Gmail keenya irratti goona jechuudha. Kanaafuu maal goona sign in tan jettan yeroo takka gadi tuqna jechuudha. Sana booda maal goona amma allow kan jedhu kana gadi tuqna jechuudha. Ammas allow tan jettan yeroo takka gadi tuqna. Amma haala kanaan moobaayila isaatirra Gmail keenya kan seeraan irratti guutamee seef ta'ee hin jiru jechuudha. Kanaafuu maal goona gama gadhaantu irratti jechuudha add another account tan jedhu kana gadi tuquudhaan Gmail qabannee dhufne sana moobaayila isaatirratti seef yoo goone email keenya irratti Gmail keenya irratti moobaayila keenya irratti jechuudha notificationii moobaayila isaatirratti guutuu waan guututti nu bira ga'a jechuudha. Wannummaan tokko hin hafu wanni inni fayyadamu isumaan qixa nurra dhufa jechuudha. Kanaafuu maal goona Gmail keenya irratti seef goona jechuudha. Kuno gama gadhaantu add another account tan jedhu kana yeroo takka gadi tuqna jechuudha haala kanaan. Sana booda maal goona amma Gmail keenya irratti goona jechuudha. Hatattamaan dandafne jechuudha. Sana booda gama gadhaantu irratti jechuudha next tan jettan yeroo takka gadi tuqna jechuudha. Egaa itti aansuudhaan maal gootanii asirratti jechuudha password keessan itti guuttan jechuudha. Password keessan irratti guuttan jechuudha. Password keessan irratti guuttanii booda gama gadhaantan irratti next tan jettan yeroo takka gadi tuqxan jechuudha. Kanaafuu password kiyyaanis itti guuta jechuudha. Sana booda dhumarratti kunoo agree kan jedhu kana yoo tuqne moobaayila isaatti irratti save goone jira jechuudha Gmail keenya. Egaa hankuma kana jechuudha kunoo amma moobaayila isaatti irratti save goone jira jechuudha. Kuni moobaayila nama xalafnee saniiti jechuudha. Amma send test mail tan jettan yoo gattu ine testiin nutti dhufa jechuudha achitti kunoo haala kanaan hojjetee jira jedhetti moobaayila keenya irratti Gmailin milikkini nu bira dhufa jechuudha. Kanaafuu waan moobaayila kana irratti guutumaan guututtu amma lakkoofsa keenyaa fi Gmail keenya irratti nu dhufa jechuudha. Kanaafuu WhatsApp soo banate, Telegram soo banate, wanti inni asirratti banatu hunduu dursa notificationin isarratti yoo bu'e nu birattis dhufa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan isumaan qixa itti fayyadamuu dandeenya. Mee fakkeenya tokko ilaalla jechuudha. Kanaafuu mee amma test tan jettu send test tana gadi tuqna jechuudha mallattoo magariisa tana kunoo. Haala kanaan kunoo test mail sent jedha. Messagin isin bira seenee jira nuun jedhe. Kanaafuu mee message nutti ergame kan ilaalla jechuudha moobaayila isaatirraa direct jechuudha. Egaa mee amma moobaayila keenya biratti deebinee jirra jechuudha. Kanaafuu mee moobaayila keenya biratti deebinee Gmail keenya keessatti ergaa dhufe ilaalla jechuudha. Kunoo Gmail kan jedhu kan yeroo takka gadi tuqa jechuudha. Kuni moobaayila kiyya jechuudha. Egaa kunoo haala argitan kanaan jechuudha. SMS forwarder test kan jedhu kana kunoo haala kanaan nu dhufee jira jechuudha. Kanaafuu haala kanaan testiin isaa na bira dhufee jira jechuudha. Kanaafuu mee amma gara moobaayila isaatti deebinee waan hafe itti xumurra jechuudha. Egaa amma gara moobaayila xalafuu barbaannu sanitti yookaan nama moobaayila isaa hordofuu barbaannu sanitti deebinee jira jechuudha. Kanaafuu gama gubbaa irratti save tan jettan yeroo takka gadi tuqa jechuudha. Haala kanaan dhufa jechuudha. Kanaafuu okay tan jettan gadi tuqa jechuudha. Sana booda ammas kunoo Gmail irratti dhufuu qabu kanaa jedhee jira. Kanaafuu okay tan jettan tuqa jechuudha. Sana booda kunoo haala kanaan filtarii lammataa irratti dabalee jira jechuudha. Kanaafuu amma xumuree jira jechuudha. Hanguma kana jechuudha. Kanaafuu moobaayila isaatirraa haala kanaan xumuradhee jira jechuudha. Kanaafuu amma booda moobaayila isaa biratti wanti na deebisu hin jiru jechuudha. Kanaafuu moobaayila isaa erga haala kanaan godhee booda keessaa ba'e jechuudha. Guutumattuu as keessaa ni ba'e jechuudha. Kanaafuu amma ergaan isatti dhufu guutumaan guututu tokkochi osoo nafne moobaayila kiyya irratti na dhufa jechuudha guutumatti. Fakkeenya tokko ammas isiniif dabalamee fakkeenyaaf kunoo WhatsApp kan niin bana jechuudha. Haala kanaan erga guutee booda next godha. Mee ergaan WhatsApp yookaan SMS, Telegram ta'e, Instagram ta'e, Telegram ta'e
Imoos ta'ee haaluma kanaan dhufa jechuudha. Kanaafuu jechuudha. Egaa mee moobaayila kaanis ni ilaalla jechuudha. Kuni moobaayila isaati jechuudha. Moobaayila isaati irratti koodiin dhufee jira jechuudha. Kanaafuu moobaayila kiyya irratti hoomee koodiin dhufee ni jira. Egaa haala argitan kanaan kunoo asittis dhufee jira jechuudha. Egaa achitti dhufe kunoo asittis dhufee jira. Kunoo bakka argitan kanatti dhufee jira jechuudha. Kunoo WhatsApp kan jedhu kana kunoo bakka kanatti ergee jira. Kunoo koodii isaa gama gadhaan irratti kan WhatsApp asitti na ergee jira jechuudha. Kanaafuu kunoo haala kanaan akka ajaa'iba kanatti amma anis kunoo banachuu ni danda'a jechuudha. Amma moobaayila kiyya kanaanis yoo barbaade jechuudha. Haaluma kanaan WhatsApp buufadhee WhatsApp asirratti buuse kana jechuudha. WhatsApp moobaayila kiyya irratti buusetuma lakkoofsa nama sanaa itti galchee yoo jedhe koodiin isaa isa birattis ana birattis ni dhufa jechuudha. Sana booda koodii itti galcheetuma WhatsApp isaa bane isumaan qixa fayyadamuu danda'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan salphumatti WhatsApp nama tokko xalafuun Telegram, Imote hunda isaa haaluma kanaan xalafuun danda'ama jechuudha. Kanaafuu haala kanaan xalafuun danda'ama jechuudha nama tokko jalaa jechuudha. Egaa amma mootu appilikeeshinicha kana asumarratti jechuudha edit godhee maqaa isaatii fi suuraa isaa jijjiiree appilikeeshinii asli asirra jiru ka gaafa moobaayilli bitamtu asirra jiru fakkeessee akka itti ani dhoksu ni gartanii hanga dhumaatti na hordofaa jechuudha. Egaa maal goota seetan egaa appilikeeshinichi kunoo isa kana jechuudha. Appilikeeshinii kana dursa ni buuftan jechuudha. Appilikeeshinichi kuni Play Store irratti hin argamu. Google Chrome irratti argattan linkii isaa mootu description box YouTube channel kiyya jalaa fi Telegram kiyya isinii kaa jechuudha. Achi leetan achirra buufatan jechuudha. Sana booda maal gootan egaa appilikeeshinii kana buufatanii booda fakkeenyaaf appilikeeshinii ani edit godhuu barbaadu maqaa fi suuraa irra jijjiiree moobaayila kiyya irratti dho'isuu barbaadu sun yookaan moobaayila abbaa fedhee irratti haa ta'u dho'isuu barbaadu sun aappii kana fakkeenyaaf SMS forwarder kana jechuudha. Kanaafuu appilikeeshinii kana kan maal fakkeessuu barbaade moobaayila kiyya irra fakkeenyaaf appilikeeshinii yeroo dheeraan itti fayyadamne kunniin fakkeenyaaf amma appilikeeshinii uumama moobaayila kiyya irra jiranidha fakkeenyaaf jechuudha. Diraayivariin, Gmailiin akkasumas seetingiin, maappiin kun, hangaawwatiin kun hunduu ni jira jechuudha. Kanaafuu hedduminaan ittiin fayyadamu waan seetingii, waan Google Chrome fi YouTube hin ta'in alatti jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf amma diraayivarii kana yeroo dheeraan namni itti fayyadamu hin jiru. Garuu moobaayila nama kamitti irraa ni jira jechuudha. Kanaafuu nama tokko fakkeenyaaf appilikeeshinii SMS forwarderii kana irratti fe'ee edit godhee diraayivarii kana wal fakkeessuu kan achirra kaa'u taate moobaayila isaati irratti diraayivarii ni jira waan ta'eef waan akka shakkuu hin danda'u jechuudha. Waanuma duraan isa bira jiru waan ta'eef. Kanaafuu haala kanaan akkasitti dhoksuu hin danda'ama jechuudha aappii tokko moobaayila nama tokkooti irratti jechuudha. Kanaafuu appilikeeshinii kana mee akkamitti akka edit godhamu isin agarsiisa. Egaa amma SMS forwarderii kana diraayivarii kana fakkeessee isin agarsiisa jechuudha. Kanaafuu amma diraayivarii fakkeessuu barbaade waan ta'eef maal gootan dursa jechuudha suuraa diraayivarii kana Google Chrome bira dheeyxanii buufattan jechuudha. Kuno Google Chrome kenna bira dheeyna. Egaa haala kanaan Google Chrome kenna bira eega dheeyni maal goona asirratti jechuudha. Google Driver jettanii barreessan jechuudha. Kuno haala kana jechuudha. Google Driver kuno haala kanaan Google Driver jettanii search gootan jechuudha. Sana booda asirratti suuraa isaa barbaanne image isaa barbaanne waan ta'eef gamanatti olii tanarra gara image kan jedhu kanatti as deefina jechuudha. Sana booda haala kanaan nu dhufa jechuudha. Kanaafuu maal goona driver kan jedhu kana kunoo suuraa driverii kana akka irratti fe'amna jechuudha. Sana booda kunoo download image kan jedhu kana gadi tuqnee suuraa kana download godhna jechuudha image jechuudha. Kanaafuu maal goona amma keessatti gad deebina jechuudha. Download godhannee jirra jechuudha. Sana booda maal goona kunoo appilikeeshinichi suuraan amma download goone sun isa kanaan wal fakkaata jechuudha. Kunoofu kanaan wal fakkaata driverii kana wal fakkaata jechuudha. Kanaafuu amma driverii SMS forwarderii kan driverii kana fakkeessina. Akkamitti amma application editor kan jedhu kana yeroo takka gadi tuqna jechuudha. Sana booda isa lammaffaa kanarratti jechuudha select application from app kan jedhu kana gad tuqna. Egaa appilikeeshinicha edit godhannu as keessaa kam godhuu barbaadannu jedha. Egaa SMS forwarderii waan ta'eef isa gadi tuqna jechuudha. Sana booda kanniin keessaa filannoo kanniin keessaa gadi siine common edit kan jedhu kana yeroo takka gadi tuqna jechuudha. Sana booda kunoo haala kanaan nu dhufee jira. Egaa haala kanaan nu dhufee maal goona? Amma kunoo SMS gubbaarra jechuudha. SMS forwarder tan jettana maqaa tana akkana goone edit goone irraa balleessina jechuudha. Sana booda maal goona? Driverii dhami kan jijjiiraa jiru driver jennee barreessina jechuudha. Kunoo driver haala kanaan driverii goone jirra. Amma asitti immootu SMS tan jettana maqaa isii tana kunoo bifa isaa boora kana jechuudha. Yeroo takka suura masan irratti gadi tuqna jechuudha. Sana booda kunoo diraaiveriin buufanne as jira kunoo suuraan diraayiverii kan buufanne jechuudha. Isa gadi tuqna jechuudha. Haala kanaan bakka sanii jijjiirree jira. Sana booda maal goona? Dakana gadi siqnee kunoo dakanatti save tan jettan yeroo takka gadi tuqna jechuudha.
Egaa haala kanaan nu dhufa. Haala kanaan yoo nu dhufe akka hin dogongorre bakka tanatti jechuudha. Bakka tana dogongora guddootu jira. Kanaafuu of eeggachuu barbaachisa. Amma install remove jedha, install jedha, close jedha. Kanneen keessaa sadiin gama gadiitti irratti jiran kanneen keessaa remove bakka jettana tuutanitti remove gootan jechuudha. Bakka san tuquun sodaatiin agaruma tuqaa kun akkatti remove godha. Haala kanaan remove gootan kun haala kanaan. Sana booda kunoo haala kanaan install gootanii balleessanii jirti. Sana booda kunoo asumatti ammas osoo as keessa hin baane install bakka jedhu tana bakkuma san gadi tuutan jechuudha. Asumatti jechuudha. Egaa amma kunoo asitti install tan jettan gadi tuutan jechuudha. Egaa haala kanaan xumurree jira dan goone jechuudha. Dan goone gama keessatti gad deebine. Egaa amma close tan jettan gad tuutan jechuudha. Sana booda ammas close goone exit tan jettan yeroo takka gadi tuutan keessaa baana jechuudha. Sana booda kunoo ilaala applicationichi kunoo asitti kunoo as dhufee jira. Kunoo ilaala amma akkatti wal fakkeessina jirra meeti amma SMS forwarding sun hin jiru jechuudha. Kanaafuu kunoo haala kanaan kana fakkaate jira. Amma namni tokko haala kana mobaayilii kiyyaarratti yoo fe'ee kabuus taate na wanti ani beeku hin jiru. Kanaafuu amma applicationii kana akkatti asii akkanatti tuuxanii fuudhuudhaan as keessa keettan jechuudha. Kunoo achi keessa seenee jira asirraas badee jira. Kanaafuu achi keessatti wanti abadan inni salphatti niyyatee ilaaluu hin danda'u jechuudha. Gaafa akkatti ilaales as keessa akkatti yoo ilaales Google Driver jedha. Kunoo Driverii kana jechuudha. Kanaafuu Driverii isaa asirratti isin arga waan ta'eef abadan hin shakku jechuudha. Kanaafuu haala kanaan akka itti fayyadamtanii fi akka of fayyadan isin jedha. Egaa xumuree jira jechuudha. Kanaafuu namoonni YouTube channel keenya kanaaf haara taatan immoo asumaan subscribe godhaa isin jedha. Akkasuma warra nu bira jirtan immoo like godhaa isin jedha. Egaa ammaaf xumuree jira. Yeroo biraa immoo barnoota akkana gaggaarii kanneen qabadhe isiniif dhufa. Egaa ammaaf nagaa naa ta'a.